hayyee daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Haleellaan qindaa'aa humnoota faannoo fi ximmir xoor balaaleffachuun hiriira mormii taasifame godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Boorana, Shawaa Bahaa fi kanneen birootti babal'atee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincittis hiriirri mormii bahameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Walisottis barattoonni mana barumsaa Abdii Boruu hiriira mormiitti bahaniitii jiru. Godina Booranaatti barattoonni mana barumsaa Shaalaqaa Jaatanii Alis hiriira mormii bahaniitii jiru. Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu fi Maqittis hiriirri mormii bahamee jira. Warreen hiriira bahan dhiigni faannoon godinaalee Wallaggaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti lolaasaa jiru dhiiga keenya jedhaniitii jiru. Nuti Oromoon tokkummaan kaanee aggaamii kana qolachuuf dirqama seenaati jechuun dhaamatanii jiru. Kanaafis qophii ta'uu ibsaniiru hiriirtonni. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa, Arsii, Dillaa, Waraabee, Gaambeellaa, Jimmaa, Jigjigaa, Waachamoo, Madda Olaabuttis hiriira mormii bahan. Barattoonni hiriira bahan gocha suukanneessaa faannoon uummata Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii balaaleffatanii jiru. Faannoon Oromiyaadhaa akka ba'u waraanni Oromiyaa irratti labsame hatattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Uummanni Oromoo gama isaatiin mirga ofirraa ittisuu qabutti fayyadamuun aggaammii qe'ee isaa dhufte akka qolatu yaamicha dhiyeessan barattoonni. Mormii barattoota dhoohee jiru kanaan wal qabatee Jawaar Mohammad yaada fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin barattoonni gaafii fi komii uummata bal'aa karaa nagaan dhageessisuuf hiriira bayan. Hamman argutti hokoras ta'ee jeequmsa homaatu hin kaasne. Mootummaan dhaamsa barattoota kanaa qalbiin dhageeffatee furmaata fiduu malee kana dhiisanii reebuu fi hidhuun callisiisuuf yaaluun balaa biraaf affeeruudha. Mormiin barataa akka qaanqee ibiddaatti qaanqee dhaamsuuf yennaa rukutamtu abidda facaatee waan fiddu yaadannoo yeroo dhiyooti jechuun yaadachiisaniiru. Hayyee daawwattoota keenyaa oduu haaraa akkuma arganneen jala buunee kan isin beeksifnu ta'a. Hangasittuu laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessaa.